umurii achitti fixiinaati galaati yeruma siniidha obboloota koo kanuma dhaamsin siniidhaamu jedha. Dhaamsi siniidhaamu kanumadha jetti Caaluuni. Akkana siniin jenna bakka hordoftoota keenya jirra jirtu nagaa keessanii nageenyi waaqayyo siniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaadha nuti jirra nagaa keenya jiruuf jireenya hundiyyuu bareedduudha. Nagaadha akkam isin jirtu miti nagaa keessanii nuti jirra fayyaa keenya jidduu kana badeetanan jira jechuudha. Maafan badee hoo jettanii jidduu kana mana sirreessaa jirra jechuudha. Akkuma beektanani daawuu ga'ee tanan jira jechuudha. Akkasiin haala kanaanii mana keenya bal'isne jechuudha. Laala mana keenya algaan duras ture miti. Algaan duras ture algaa kaafnee akkasiin haala kanaan siinii asan kaayee akkasiin minxaafiin kunu minxaafii kana kan dura turedha. Garuu nan garagalche jechuudha. Kun haala kanaan akkanaan mana keenya bal'ifne. Kirismaasii kana immoo yaa kirismaasiin hin geenye amma nu biraayyuu. Garuu ijaan xiqqoo iddoo dhabeef mannis bal'aa waan ta'eef maaffin as hin kaa'u asaa taa'u jedheen kirismaasii as kaa'e jechuudha. Hin bareeda. Kirismaasii kana hin beektu nan qaba. Kun suura lammee sirra naqee jechuudha. Suura koo kana YouTube irratti gadhiisee jira argitaniirtu. Kun akkanaan haala kanaan mana keenya bareessine jechuudha. Qalamii dibnee dura jeesoo chaakii bichaa ture hin beektu. Kun akkasiin haala kanaan fataa goone jechuudha mana arga. Algaan ka'eennan dhugaa waaqayyo manni baay'ee bal'atee das nama jedha. Akkasittiin kunoo argaa mana koo akkasitti bal'ate jechuudha. Das naman jedhu keessummaanis na bira jirti jechuudha. Algaa golatti dabarsine garuu ampoolii hin qabnu. Ampooliin hin jiru xiqqoon nu wala gubate jechuudha gola keessatti. Mana kana immoo qophaa koo miti dhugaa kana sirreessine baay'ee dadhabne dhugaa ala sirreessine mana ijaarre irraa isinitti agarsiiseera miti mana keenya kun asiini. Kun mana keenya laala ababaa koos ilaala bokkaan roobaa jira. Kun argaa akkasiin haala kanaan mana asitti ijaarree kun durri mana addisi kun dura hin jiru mana isa kana bichaa jiran beektu. Kana akkasiin haala kanaan kun mana asitti ijaarree jechuudha. Kanas indagana laxxabsiifnee asiin ilaala uffatni miicameetu. Kana ganama ashawaa girfii gochuudhaafidha jechuudha mana keenya. Ashawaa girfii goona. Kanaaf akkasiin urre jechuudha. Kun maskootiin achiin galee elli sheebbii ijaarre jechuudha. Ashawaa girfii gochuufi kana. Mana keessa qalamii dibnee akkasiin manni koo bal'ate jechuudha. Waaqa das nama jedha amma bakka laala. Haala kanaanii adurree kiyya soofar koppiraayitee akkanatti hin gashine maleeyyuu. Kun akkasiin bareedoore manni koo fataadha miti bareedee jira. Astaayitii naa kenna. Innaa kana siniin jedha algaa immoo hin dukkanaa manni keenya. Algaa kunoo laala. Dukkanaa guyyaa biraan sin agarsiisan. Kunoo firaashis binnee jirra. Garuu dukkanaa jechuudha golli keenya keessa. Kunoo as manyita beetii goone. As immoo yaa kototni jira garuu as gola keessa TV goone. Intarneetiin as jira. Yaa kanas sirreessa adeemsa keessa jechuudha. Akkasiin haala kanaan jirra ka'a. Kana fakkaata jechuudha. Jidduu kanattan badee kunoo as uffata jira. Kun uffata xuriiti. Kan uffata xuriiti. Sun uffata kooti. Kunoo firaashis binnee jirra. Waan hundumaa qopheessineerra. Kun algaa keenyadha jechuudha. As xarapheezaa jira bishaanidha suni.
dukkana xiqqoo jechuudha manni. Inna kana sinin jedha like share godhaa shi hordoftoota keenya like share godhaa. Mana kiyyammoo as taa'iti kennaa bal'ate miti dura algaa faana bas ture amma algaan hin jiru kun fataa jedhee jira manni keenya jechuudha. Keessummaan yoo dhufellee as afatee rafaa jechuudha firaashiyyuu siinii buna nazira. Akkanaan bakka samoona kana kanattan badee hojiin natti baay'atee tun badee golli koo xiqqoo hin dukkanaa jechuudha. Ampooliin walaa gubate kaleessa isinittan agarsiisa gollas jechuudha. Mana miyaa isinin agarsiisa jechuudhaan hordoftoota koo. Inna hordoftoota koo kunoo caaloonis na bira jirti isiniin jedheera. Mana kana dhugaa waaqayyo baay'ee tokko jechuudha. Caaltuun dhuftee maaloo caaltu kootu maaloo dadhabe qobaa kiyya jennaan lammiinis kadhateeni jennaani jaarsi ishiis nama baratedha. Kunoo caaloon as jirti argaani. Caaloon as jirti dhuftee jirti na bira kunoo argaa qinni jettee furdatteetti miti ijoo. Jaarsi ishii deemi rakkoo hin qabu jedheeni dhirsaaf niitii laga tokko waraabu jedhamtiire. Jaarsi ishii amala qabeessa nama baratedha. Nama barumsaan fagaatedha. Dhugaa waaqa dubbachuudha. Baay'ee nama gaariidha abbaa manaan ishii. Akkanaani kunoo deemi jedhee naa erge jechuudha caaltuyyuu. Maaliif ijaa xiqqoo mana ijaarreef hojiin xiqqoo ishii nutti baay'ate. Kanaaf jedhee tanan caaltu maaloo kootu jennaani. Mucayyoo bayeetti amala qabdu kana amala qabeetti kana kunoo sargi ishii isinitti agarsiisedha miti sargi ishii fataa ture miti. Waaqa biifeen isheedhaa qophaayyuu aynata meeqa ture. Akka sargi katamaatti akka bakka nama finfinneetti heerumte dhugaa dubbachuudhaaf sinuu argitaniittu sargichi baay'ee tokko namatti tola. Amma immoo kun akkasiin haala kanaan na bira dhufte achi as gara galee dubbisi intaloo. Dhugaa isti as taayitii kennaa fi furdattee dhuftee kun akkanaan haala kanaan jirti. Kun akkas fakkaatti caaloonni jechuudha. Itti bareedee jira. Heerumuun edda akkanatti namatti bareedaa hin jedhe aniyyuu. Anis yeroon dura heerume akkanatti natti heerumuun akkanatti namatti bareedaa isinis dafaa kottaa heeruma warri biyya arabaa jirtanii. Caaloon baay'eetti bareedee furdattee jirti waaqa. Fataadha jechuudha. Jaarsi ishii fataa gochaanii jira kanatti itti tole ka osoo mana keessa ciqiciqii fa'aa qabaatte abbaa manaan gaarii ta'uu baate akkanatti hin fataan jettu isheenis. As ilaalime intala ilaalame fuulli ishee akka itti fendiimatte. Duruu hin hafne mucaan bareedduudha. Ijoollee biyya arabaatii dhufte fakkaatti dhugaa. Namni baay'een garuu caaloo biyya arabaatii dhufte siin jedha miti. Dhugaa ijoollee baay'een hojii wayii galteerti acha hin butte jechuudha. Biyya arabaadhaa dhufteeyyuu minaamini akkamitti akkasitti wannoon kee akkaataan kee waa'ee ijoollee biyya arabaa fakkaatta namachi turee dhuftee fakkaatta naan jedhu jette. Dhugaa dubbachuudhaaf asumatti iyyuu yeroo as dhuftu yeroo kun horiyoonni lammii fa'aa dhufan biyya arabaa turtee caaltuu minaamin jedhanii na gaafatu. Garuu akka bakka fataadha jechuudha. Ijoolleen biyya arabaa jiranii fataadha mitiiree uffannaa adda addaa kana waan adda addaa kana uffatu. Isheenis fataadha akka ijoollee biyya arabaatti fataa itti jiraatti waaqa. Innaa akkana siniin jedhaa kanaan haala kanaan mana wajjin sirreessinee caaluu faana dhuftee mucaa mala qabeetti kana waan madhee koottu maaloo jennaan. Haara maaloo barbaachisaa ani siif jira osoo nan siif jiru rakkattaa inaan jette. Waan jiruuf anis ammanni kanaaf beenu bakka innis naa eeyyame. Innis immoo amalli isaa waan nama gaarii ta'eef nama akkas amala badaa qabus miti. Kanaaf dhugaa aniyyuu isa irratti bilbilee maaloo garuu kaayaa ishee miidhamte barana heerumte waan ta'eef abbaa manaa biraa koottu jechuun. Dhiirri tokko tokkos immoo nama sin amanuu nama sin ergu haadha ofii birattu nama erguusi. Garuu ani immoo maal abbaa manaa shifaanas walitti dhiyaanna walii bilbila wal dubbisna waan ta'eef achumaan koottu maaloo naa ergi caaltuu baay'ee xiqqoo nan kodhoon madhee nan dadhabee
ammuma yeroodhaaf naa ergi boodatti hin deebiti jedheeninnaan hojiidhuma mana sirreeffadhutti bichaa jedheeninnaan haara rakkoon qabdu ji'e torbaan tokko torbee lama dhiisiiti ji'a meeqayyuu si bira yoo teesse maal rakkoo qaba caaltuun kan keetii haadhoo keetii naan jedhee naa erge jechuudha abbaa manaa ishii waaqayyoon isaa eebbisu namni barana wal fuudhee barana qee namatti nama ergu hin jiru. Garuu mul'ii waamneen jechuudha amma yeroo hunda'ee ka'ee mul'ii waama gana gaawii wayi fiddee nurra buustu lammiinis baay'een jaallata waaqa caaltuun jaallata innis kottu jedheenennaan bakka maal godhee tanan dida jettee dhuftee barana heerumee barana namni mana namaa deemu hin jiru jechuudha birraa keessa heerumte argitan dhiyoo kana keessa heerumte. Ji'a shanguuttee jaalo. Ji'a bakka amma kun reefu ji'a ja'a namni kan nama amanee yeroo kana isheenuu ganaa mushurraadha. Ija keessa wal ilaalanii wal hin quufne. Akkanaan haala kanaanii naa ergeessiniin jedhaan hordoftoota keenya akkana mana sirreessinee caaltuu faana manni keenyas bal'atee isinitti agarsiiseera bakka waan jiru hundumaayyuu. Amma caaloon as jirtutti immoo isinii hojjenna viidiyoo isinii gadhiifna sammuna kana hojiin natti baay'atee badee malee nagaadha. Jirtuu garuu ani baay'een singate dhugaa dhufee sin beekuun beektu sargiirran ture warreen dura sinitti haasaa. Sargii kee sargiirree sin awwaama jedheetanii homaa hin dhuftan jedheen dhiise. Karaa fagoodhaan malee odoo jiraattanii sin awwaama ture. Bakka Kiristinnaa irratti waamtaan yeroo mucaan dhalatti. Isaanii akkan waamanii hin eegganna isaan eegganna dafaa galaa heerumaa muriyyoo achi siqee baay'ee nama wannoo ta'a amma garuu odoo galtanii heerumtanii baay'ee namatti tola akkuma birrii barbaadda buusnis wanti baay'een nama darba beektu wanti baay'een waan hunduu yerootti bareeda. Yeroo isaatti bareeda waan ta'eef galaa heerumaa isinis. Heerumtaniillee deebi'uu sinii wayya malee biyya hormaa homaa namaan godhu amma kana guutu. Birriinis ta'e hin teessu. Hin dhuftis homaa bu'aan qabdu birri biyya laasuma beektanii barakiin qabdu asitti dhuftee homaayyuu gara buute baay'een ijoolleen achii dhufaniin boo'u birriin gara buuteen beennu homaa birriin barakiin qabdu waan ta'eef sinis galaatii birriidhaa jettanii umurii achitti hin fixiinaati galaatii heerumaa sinii obboloota koo. Kanuma dhaamsisinii dhaamu jedha. Dhaamsisinii dhaamu kanumadha jetti caalooni. Akkana isiniin jenna bakka like share godhaashi. Like share gochuun dagatiina. Like godhaa jedhemme. Like share godhaa yoo isinitti tole dhagee kanuma. Ilaa waanuma xinnoo wayyoo namarra dheerattes nama nuffisiisa waan ta'eef. Dubbiin dheeratee farre maal dubbiin dheeratee farreetti fe'ama maal jedhu? Dubbii dheeraa maal hojii dheeressina nutis kanuma isinitti akkuma nagaadhuma isinii dhaamsaan malee dubbii dheeressuuf miti nutis. Akkana isiniin jenna bakka hordoftoota keenya like share godhaa ciao bakka.